Kabajamoo hordoftoota kiyya odeeffannoo masaa kan nu dhaqqabee simbiraan keenya nafaana tura. Amantii fi sabummaa bu'uureffachuun warra dhibdee hammeessuuf obsa hin qabu jedhe mootummaan federaalaa. Mootummaan federaalaa qaamoleen hawaasaa hundu dhibdee mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti dhalateef falli akka argamu akka gumaachan waamicha dhiyeesseera. Waajjirri koominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa gurraandhala 5 bara 2023 baaseen dhibdeen abbootii amantaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti dhalate adeemsa mana kiristaanaatiin akka furamu kan isaan ilaallatu hundi gumaacha akka godhan gaafate. Kanneen amantaa daa'effatanii dhibdeen akka hammaatu hojjechaa jiran jiraachuu bira gaheera kan jedhu ibsi mootummaa kun warreen akkasiif immoo obsa hin qabu jedhe. Jaarsoliin biyyaa fi abbootiin amantaa qaamolee lamaan walitti dhiyeessuun rakkoo isaanii tasgabbiin akka furan gochuu qabu jedheera mootummaan. Mootummaan ibsa kana kan baase Sinodoosii mana kiristaanaatti qaamolee mootummaa daa'effatan kutaa lallabaa Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti bataskaana weeraruuf yaalan jechuun himachuun erga dhagahameetii booda. Dhibdee magaalaa Shaashamannee keessatti wal qabateen tarkaanfii qaamoleen nageenyaa fudhataniin lubbuun namaa darbuu Sinodoosiin ibseera. Gama kaaniin waamichi manni kiristaanaa dhiyeesse wal qabatee amantoonni miidiyaa hawaasaa fi qaamaanis hiriira bahuun hundeeffama Sinodoosii haaraa fi mootummaa balaaleffachaan mana kiristaanaa tokkittii waliin akka dhaabbatan agarsiisaa jiru. Mootummaan federaalawaa ibsa isaa kanaan qaamoleen nageenya hawaasummaa fi manneen amantaa naannolee hundaa eeguuf dirqama qaban ni bahatus jedheera. Itti dabalees qaamoleen miidiyaa wantoota rakkinicha hammeessan gabaasuurraaf qusachuu qabu jedheera. Mootummaan ibsa isaa keessatti waldhabdee kanaan wal qabatee kanneen amantaa fi sabummaa bu'uureffachuu walitti bu'iinsa uumuu barbaadan jiraachuu bira gaheera jedhe. Warra rakkinicha hammeessuu fi uummata gidduutti walitti bu'iinsi akka dhalatu yaalaa jiru jedheen irratti mootummaan gaafatama isaa seera akka kabachiisuu fi rakkoon mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan eegale torbaan tokko dura abbootii amantaa gariin Sinodoosii gaafii barnoota deebiisaa jedhan kan Oromoo fi sablammiileen jedhamu ijaaruu boodaadha. Sinodoosichi naannolee Oromiyaa fi ummatoota kibbaa keessatti kutaalee lallaba 26f paastaroota haaraa muudeera. Warri kaan ammoo manni kiristaanaa balaaleffachuun abbootii amantaa kana keessatti hirmaatan dhorkiteerti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhimmi kun furmaata akka argatu kan gargaaran ta'uu dubbatanis haasaan isaanii kunis mana kiristaanaatiin ejjennoo dogongoraati jedhamee balaaleffatameera.